namni asiitii kee kan deeme gochaa obboloota keenya namoota irratti ta'e nama deeggarudha jechuudha. Akkuma isaan iddoo sana irratti waan kana bu'an inni asii deemes bu'aatiin keessan sirriidha jechuu argisiisa jechuudha. Wantoota garaagaraa namaan jennee asiin deemna beeluudha taanaan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam beeluudhaan jechuudha. Waan meeqaan dindina meeqaan diinii kanaan as ga'e jechuudha. Guyyaa irraa gara annan meeqee aduun na bu'eettees daqiiqaa soddomoo suura dhabbee yoo deemne jechuudha. Islaamummaan kee ati maalidha jechuudha. Islaamummaan kee shakkii keessa jira jechuudha. Allahu akbar. tasgabbii keenya agarsiisne tokkummaa keenya agarsiisne jechuudha. Al-Islaamu diinu salaam, islaamummaan diinii nagaadha jechuudha. Islaamummaan diinii nagaa ta'uu jechuudha. Diinii tokkummaa ta'uu bakka kanatti har'a agarsiifanne bakka nuuf eeyyamame bakka nuuf daangeffama kana keessatti tokkummaa keenya agarsiifanne baana. Tartiiba sagantaa keenya obboleessi keenya Abubakir nu dhageessisa jechuudha. Sagantaan keenya gabaabduu waan taateef walii obsina. Walii aku keessa jirtanillee aduu guyyaa walii guyyaa qiyaamaa kan garii keenya taakuu tokkotti dhiyaattu garii moo jechuudha. Kanaa gaditti kan itti dhiyaattu yaadannee obsuu qabna. Beelallee jechuudha. Beela kana caalu dhugaatti adeemaa jirruuf obsuu qabna. Waan kana ta'eef obboleessi keenya sagantaa keenya tartiiba isaan dhageessisa. Tartiiba inni nu dhaggeeffachiisu hordofne sagantaa keenya akka bareedaa ta'een bakka kanarratti dhageessifanne bakka kanaa akka taanu siin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkuma beekamu jechuudha namni miidiyaa fagoon jiru namni firoota adda addaa jiru jechuudha. Kanaaf guyyaa ramaanii fi masjidii hundumtuu iddoo kanatti akka isa naanna'u maaliif taasise? Maaliif taasifame? Tokkummaa keenya agarsiisuuf jechuudha. Obboloota keenya jechuudha naannoo Amaaraa magaalaa mootaa keessatti guyyaa tokkotti masjidii afur qubate. Uummanni magaalaa keessa jechuudha akkuma warri iddoo kan biraa haala kanaaf ba'anii balaaleffachaa jiran nunis balaaleffachuuf masjida keenya keessatti walitti qabamne jechuudha. Masjidii kun maalidha? Masjidii iddootti walgahii gaggeeffatanidha jechuudha. Masjidni iddoo ibaadaadha jechuudha. Masjidni yuunivarsiitii musliimaadha jechuudha. Kanaaf iddoo kanarratti amala wal agarre jechuudha. Allahu akbar. Sagantaan baay'ee gabaabaadha sagantaan keenya.
tokkoffaa irratti waa'ee nuu balama jechuudha. Lammaffaa irratti dhaadannoo jenna. Sadaffaa irratti qoree majlisaa godina Wallaggaa Lixaadha ergaa nuu darba. Afuraffaa irratti majlisa godina Wallaggaa Lixaadha ammallee Amaariffaanii ergaa magaalaa Finfinnee ergaa nuu darba jechuudha. Koree masjiidota lamaanii ergaa isaanii dabarfatu dhumarratti ibseen jennuu dubbifame haala kanaan gargar baanaa jechuudha. Kanaaf islaamummaan maalidha? Nagaa miti. Nageenya keenya maaliin argisiisna? Nagaa ta'uudhaan argisiisna jechuudha. Waan hinga mangistii irra jiru lafarra buusaatiin nutti argisiisaa jirre akkuma haasa'aa jirru nuunis islaamummaan quraanarra jiru. Islaamummaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam haala isaaniitiin neeman kanaan haala jiru kana nutis islaamummaa nagaa isa jennu kana maaliin argisiisna? Maaliin argisiisna? Nagaa ta'uudhaan argisiisna jechuudha. Islaamummaan nagaadha jennee afaaniin jechuun wal fudhanne islaamummaan nagaa ta'uu maaliin argisiisna? Nageenya keenya argisiisna jechuudha. Allahu akbar. Sun garuma sagantaa keenyatti seenaa jechuudha. Obboloota keenya warra qabamiifan nageenya waan adda irraa akka ittiin fakkaanneefi ዛሬ እዚህ የተሰበሰብነው ለምንድን ነው? በአማራ ክልል በሞጣ ከተማ 4 መስጊዶች መቃጠላቸው ይታወቃል። እዛ አካባቢ ላይ አማራ ክልል ላይ ብዙ መስጊዶች ነው ማለት ነው የሚቃጠሉት። እስካሁን ህዝበ ሙስሊሙ ዝም ያለው ለምንድን ነው? ይሄ ሰላም ስለሚፈልግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይባስ ተብለው እየዘፈኑ ነው ማለት ነው መስጊድ ያቃጠሉት። ተሰባስበው ምን ብለው ብዙ የሙስሊሞችን ቤት ነው ያቃጠሉት ማለት ነው። ሙስሊሞች ተደራጅተው የሰሩትን ፎቅ ነው ማለት ነው አንድ ቀን ያቃጠሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ቦታ እየተደረገ ያለው የግቢ ሙስሊም እኔም የዛ አካል ነኝ። እዛ ያሉት የተቃጠሉት የኔ ቤት ነው የተቃጠለው፣ የኔ መስጊድ ነው የተቃጠለው። አንድ ለማለት ነው ዛሬ እዚህ የተሰበሰብነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም እስከሚያልቅ በጣም አጭር ስለሆነ ኢንሻአላህ ሁላችንም እዚህ ጨርሰን አብረን ነው የምንሄደው ማለት ነው። አላሁ አክበር። በመቀጠል ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ነው የምንገባው። ገረሰ ገንዳቂና ዲሴታ ዱዓይዳን በነመ ጀቹራ ዱዓይዳን ከኑ በነን ሼክ ሐሰን ጀቹራ ኢማማ መስጊዳ ከዳ አኩማ ከነዱራታ መጅሊሰ መጋላ ጊቢ ከንዳን ኦቦ ሼክ ሐሰኒ አላሁ አክበር። ዱዓይዳን በኑ ጀቹራ አላሁ አክበር። Islaamummaan kun nageenya wanni nuyi asitti walitti qabne nageenya keenya ibsachuudha. Akkasuma tokkummaa keenya mul'isuudha jedhanii sagantaa keenya gaggabaabaa waan ta'eef gama du'aa keessa warra nageenya rabbi rabbi barbaachisa. Allahumma amiin. Warra waliin milkaa'u rabbi barbaachisa. Warra nageenya biyya kanaa eeguudhaan dhaabbate rabbi barbaachisa. Islaamummaan nageenya warra nageenya isaa kanaaf qooda fudhannaa isaa raawwatu rabbi barbaachisa. Allahumma amiin. Islaamummaan amantii gama biraatii wajjin akka itti deemanu nama barsiisa warra kanaan dhaabbatu rabbi barbaachisa. Akkamitti akka milkaa'u waan hunduma keessatti nama barsiisa rabbi barbaachisa.